hamma kokkee gootti hooqqistee baate jechuudha waraana kana keessa. Karaa ittiin baatu dhabdee karaa ittiin baatu rakkattee Iraan yeroo kanatti kobilistoonii osoo darbattee magaalaa Israa'el rukutuu dandeesse jechuudha. Kanaafuu haga kana hunda dadhabaniiru. Biyyoota cunqurfamoo musliimaa kanarratti dhiibbaa godhu. Ameerikaan illee dhimma kana keessa seenuu hin barbaadu. Sababni isaa Israa'el kisaaraa Ameerikaati yeroo baate. Waraanni kun osoo dhaabbachuu baate wanta guddaatu taata. Kanaa ol rakkoo guddaatu uumama ture. Iraan sarpiraayisii wayii duuba isheetii qabdi turte jechuudha. Wanti ifate. Koreen eegdota warraaqsaa akeekkachiisa cimaa kenneefiira jechuudha Israa'eliif. Waraana kana Libaanos irraa atattamaan hin dhaabdu taanaan wanta hamaatu dhalata. Yooyyaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo. JSS Afaan Oromoo odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa har'aaf qabatee dhufeera. Odeeffannoowwan waqtaawoo kan guyyaa har'aa bahanii qabannee kan dhufne. Kunis dhimma waraana dhaabuu yookaan immoo dhimma dhukaasa dhaabuu cabaa jiru irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Akkuma beekamu guyyoota darban kana gammachuu guddaa irra jirra. Baay'ee gammannee irraa injifannoon Iraan nu boonseera jechuudha. Isinis baga gammaddan isiniin jenna. Keessattuu warri dhugaa bira dhaabbachuu jaalattan, warri cunqurfamoota bira dhaabbachuu jaalattan baga gammaddan isiniin jenna. Akkasumas deeggartoonni Iraan baga gammaddani. Akkasumas deeggartoonni Israa'elis baga gammaddan isiniin jenna. Sababni isaa waraanni kun dhaabbachuun isaa hunda isaaniitiifuu baay'ee wanta barbaachisaadha waan ta'eef keessattuu uummata nagaa biyyoota lamaan keessa jiraniif jechuudha. Akkasumas biyyoota galoo galaanaa keessa warra jiraniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha nageenyi kun. Kana qofa miti uummata Oromoo akkasumas uummata Itoophiyaa warra baqatanii naannoo galoo galaanaa keessa jiraniif baay'ee wanta barbaachisaadha dhaabbachuu waraana kanaa jechuudha. Tasgabbaanii hojii isaanii akka hojjetaniif wantoota baay'eedhaaf waraanni dhaabbachuuf dhala namaaf barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Akkasumas biyyoota musliimaa hundaaf akkasumas immoo warroota amantii musliimaa hordoftan hunda keessaniif baga injifattan. Gammachuun kun kan keessanii injifannoonis kan keessan isiniin jenna jechuudha. Kallattumaan gara odeeffannoo guyyaa har'aatiif qabanneetti isin dabarsa. Egaa guyyaa har'aatiif odeeffannoon qabannee dhufne dhimma dhukaasa dhaabuu kanarratti akkuma beekamu oduu keenyanis isiniin gahaa akkuma turre qabxiilee kurnan irratti biyyoonni lamaan Israa'elii fi Ameerikaan mallatteessaniiti jechuudha. Waraanni kun kan dhaabbate yaa ta'utii dhukaasa dhaabuu kana gama Israa'eliin cabeera jechuudha. Israa'el dhukaasa ishee Libaanos irratti cimsuudhaan yookaan immoo Hizboolaa irratti cimsuudhaan dhukaasa dhaabuu kana cabsiteerti jechuudha. Sababni isaa dhukaasa dhaabuun michoota Iraan kan ilaallatudha jechuudha. Huutii dabalatee Hizboolaa dabalatee warroota qaamolee hidhatan kan biyyoota adda addaa keessa socho'an Iraaqii fi Siiriyaa dabalatee jechuudha. Kana booda irratti dhukaasnu jechuudhaan mallatteessaniiru jechuudha. Yaa ta'utii Israa'el dhimmi Libaanos waliigaltee kana keessa hin jiru yookaan immoo qabxii waliigaltee kana keessa hin jiru jechuudhaan mormiteerti jechuudha. Akkasumas immoo waraana bobbaasuun waraana guddaadha taasisaa kan jirtu. Halkan edaa qofa namoota 250 oli kan wareegame. Kanaaf kuni wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Gama biraan Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan Israa'el waraana kana hin dhaabdu taanaan Hizboolaa rukutuu hin dhaabdu taanaan haleellaa cimaa kan ishee gaabbisiisu na fudhadha jechuudhaan akeekkachiisa cimaa kenneera jechuudha guyyaa har'aa. Kanaafuu Paakistaanis Israa'el komatteerti. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana cabsaa jirti jechuudhaan ifatti ministeerri dhimma alaa Paakistaan Israa'el balaaleffateera jechuudha. Gama Ameerikaatiin Ameerikaan itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa JD Vance jechuudha. Dhimma Libaanos nun ilaallatu. Nuti Israa'el Libaanos akka rukunne wanti dhoowwinuuf hin jiru. Kuni dhimma Israa'el malee dhimma keenyaa miti. Inumayyuu maal jedhaa? Iraan dhimma Libaanos kana sababa godhattee dhukaasa dhaabuu kana yoo gufachiiste yookaan immoo dhukaasa kana deebistee jalqabdi yoo ta'e wallaalummaa guddaadha jechuudhaan kan dubbate jechuudha. Yaa ta'utii dhimmi kun qabxiilee dhukaasa dhaabuu keessa kan Iraan mataa isheetiin boccee qopheessite san keessaa tokko waan ta'eef Iraan Israa'el irratti dhukaasuudhaaf mirga guutuu qabdi jechuudha. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun immoo maal jedhaa? Nuti yeroo barbaannetti waraana kana deebisnee Iraan irratti jalqabuu hin dandeenya. Ifatti Israa'el akkamitti seera kabajuu akka hin barbaanne yookaan immoo seera addunyaatiif buluu akka hin barbaanne kan agarsiisudha jechuudha.
Istiraateejiin ishee weeraruu waan ta'eef dhimma dhukaasa dhaabuu irratti akka seeran kabajne kan agarsiisudha jechuudha. Kuni baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Akkasumas Israa'el Iraan waliin waraana erga dhaabdee booda Hizbollaa kophaatti rukutuudhaaf jechuudha kaayyoon ishee. Hizbollaa kophaatti dadhabsiisuudhaaf yookaan immoo Libaanos guutumaa guututti barbadeessuudhaaf jechuudha kaayyoon ishee. Yaa ta'u malee kuni wanta milkaa'u miti jechuudha. Kuni wanta milkaa'uu hin dandeenye. Sababni isaa Israa'el kophaa ishee dhaabbachuu waan hin dandeenyeef Israa'el kophaa ishee qaama tokkoyyuu mo'uu akka hin dandeenye beekamaadha. Fakkeenyaaf Gaazaa fudhachuu dandeenya. Waraana Hamaas waliin waggaa 2 oliif gaggeeffame keessatti deeggarsa Ameerikaa guutumaa guututti, deeggarsa Awurooppaa guutumaa guututti argattee meeshaa waraanaa barbaadde bittee kan gargaarsan galchitee akkasumas immoo karaa siyaasatiin biyyoonni Awurooppaa akka bira dhaabbatan taasisuudhaan haga ammaa turte jechuudha. Yaa ta'uutii yeroo kanatti biyyoonni Awurooppaa harka isaanii sassaabataniiru. Mootummaan Israa'el kun akkamitti akka weerartuu ta'e, akkamitti akka dhala namaa ajjeesaa jiru, sanyii duguuggaa irratti akkamitti akka bobba'aa jiru arganiiru jechuudha. Keessattuu Faransaay, Ispeen akkasumas Xaaliyaan. Kanaafuu kana booda humni waraanaa Israa'el Hizbollaa mo'achuu hin danda'u. Kophaa isaa dhaabbatee jechuudha gargaarsa Ameerikaa malee. Ameerikaan immoo waraana kana keessatti deebi'uu hin barbaaddu. Iraan waliin deebitee waraana kana keessa seenuu hin barbaaddu jechuudha. Sababni isaa quufteerti. Amma kokkee ga'utti hooqistee baate jechuudha waraana kana keessa. Karaa ittiin baatu dhabdee, karaa ittiin baatu rakkattee dhumarratti qabxiilee Iraan qopheessiteef qabxiilee 10 mallatteessitee baate jechuudha. Mirga niikulara badhaadhessuu keenya nuu kennitu? Eeyyee. Strait of Hormuz kan keenya? Eeyyee. Kaasaa ni kaffaltu? Eeyyee. Waraana keessan qulqulleessitanii baha giddu galeessaa keessaa ni baastu? Eeyyee. Ni baas. Waraana qofa nurraa dhaabi jedhanii kadhatanii miila jala kufanii jechuudha. Waraana kana kan dhaaban. Israa'elis akkasuma. Israa'el yeroo kana humni waraanaa yookaan immoo humni ofirraa ittisuu ishee caccabee daaraa ta'eera jechuudha. Haleellaa rookeettii hedduu Hizbollaan gara Israa'el dhukaasee ofirraa qolachuu hin dandeenye jechuudha. Kana malees Iraan yeroo kanatti kobilistoonii osoo darbattee magaalaa Israa'el rukutuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu haga kana hunda dadhabaniiru. Meebii guyyoota 14 yookaan immoo torbee 2 kana keessatti meeshaa waraanaa kan jalaa caccabee sirreessuudhaaf, haroomsuudhaaf akkasumas immoo kaan immoo bitanii galchuudhaaf yoo ta'een alatti waraana deebi'anii Iraan irratti jalqabuudhaaf mooraalii homaatu hin qaban jechuudha. Mo'amanii ba'anii quufanii uleedhaan mataa keessa rukutamanii ba'anii. Koreen eegdota warraaqsaa akeekkachiisa cimaa kenneefiira jechuudha Israa'eliif. Waraana kana Libaanos irraa atattamaan hin dhaabdu taanaan wanta hamaatu dhalataa jechuudha. Ifaan ifatti Ameerikaan yookaan waraana filachuu qabdii yookaan immoo dippiloomaasii filachuu qabdii kana lamaan keessaa tokko haa filattu jechuudhaan ifaan ifatti dubbateera jechuudha. Sodaa tokkollee akka hin qabne agarsiisa kun. Iraan yoo barbaadan waraanaan dhufuu danda'u, yoo barbaadan karaa dippiloomaasii isheen qopheessite kanaan qabxiilee 10 isheen qopheessite mallatteessanii nuuf ta'a jedhanii fudhatan kanaan deemuu qabu yookaan waraana filachuu qabu kanuma jechuudha. Kanaaf Ameerikaan immoo waraana kana keessa seenuudhaaf humna uumaan qabdu. Sababni isaa Ameerikaan biyya addunyaa kana irratti waraana guddaa qabdu jedhamti. Yaa ta'uti waraanni isheen baha giddu galeessaa keessaa qabdu caccabeera. Beezin ishee burkutaa'eera jechuudha. Daangaan Iraanii fi Ameerikaa iddoo tokko miti. Waraana lafoo fiddee akka Iraaq caccabsite san, akka Siiriyaa caccabsite, akka Afgaanistaan caccabsite sanitti Iraan caccabsuu hin dandeessu. Iraan irratti wanta akkasii hin jiru. Iraan irratti wanta akkasii akka hojjenne guutumaa guututti jala sararuun arganiiru jechuudha. Kanaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu kuni waan cabu natti fakkaatu. Garuu Israa'el akkanumatti Libaanos rukutuu kan itti fuftu yoo ta'e garuu Iraanis haleellaa taasisuu dandeessi. Yeroo san waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanarratti rakkoon dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhukaasni dhaabuun kun guyyaa boruuti kan jalqabu milkii gaariidhaan xumurama jennee jechuudha hundi keenya. Sababni isaas dhukaasa dhaabuun kun baay'ee injifannoo guddaa Iraaniif fideera. Uummanni Iraan guyyaa kaleessaa gara
magaalatti ba'uudhaan gara daandiitti ba'uudhaan gammachuu isaa ibsateera uummanni Iraan. Kanaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun duubatti deebi'a jennee hin eeynu. Gama biraatiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jechuudha erga Iraan injifannoo kana labsitee booda qaanii guddaa keessaa akka galan baay'ee qaanii guddaa keessaa akka galan gabaasonni ba'an ni mul'isu jechuudha. Kanaaf jecha lakkii nuti badhaadhina yuuraaneemii Iraan kana hin hayyamnu yaada jedhu barreesseera jechuudha X irratti. Yaa ta'uti wanta fees jedhee dhiisee homaa fiduu hin danda'u jechuudha kana booda. Hoogganaan niikuleeraa Iraan ibsa baasee ture. Ibsa kanaan kana booda niikuleeraa oomishuu irratti daangaan kamiyyuu hin jiru ka'eera jedheera. Kana booda wanti daangaa itti goonuuf hin jiru yoo barbaanne boombii niikuleeraa hojjechuu dandeenya jedheera. Kana soba yoo ta'an Al-Arabiyaa yookaan immoo dhaabbata oduu Al-Arabiyaa irra galtanii cheek gochuu dandeessu jechuudha. Wanta dhugaati jechuudha. Kanaaf jecha Iraan guutumaa guutuutti injifatteerti. Ameerikaan adeemsa booda Israa'el gattee gara Iraan deemuu dandeessa. Kun yaada kooti. Sababni isaa fedhiin ishee dinagdeedha. Yeroo baay'ee fedhiin Ameerikaan qabdu biyyoota galoo galaanaa kana keessatti faayidaa ishee eegsisu waan ta'eef faayidaan isheen argattu immoo Israa'el irraa osoo hin taane Iraan irraa jechuudha. Iraanii fi biyyoota galoo galaanaa kana waliin hojjechuudhaan karaa sirrii ta'een jechuudha. Akka biyyoota Arabaa kana gadi korokkomaa waan barbaadde taasisaa qabeenya isaanii hataa nutu sin eega waan ta'eef waraana keenya asitti nu ijaaraa baasii amma kanaa fidaa tiriliyoona ammanaa fidaa jedhanii osoo hin taane Iraan waliin karaa sirrii ta'een karaa biyyoota lamaanuu fayyaduu danda'uun yoo itti deeman wanti kun Iraanis fayyaduu danda'a Ameerikaas fayyaduu danda'a jechuudha. Israa'el garuu kisaaraa Ameerikaati. Israa'el kisaaraa Awurooppaatti turte jechuudha. Amma dhimmi Israa'el kun irratti barameera. Kana booda Israa'el ol kaatee Libaanos weeraruu hin dandeessu. Siiriyaa weeraruu hin dandeessu. Sababni isaa humni ishee dadhabeera. Humna ishee ijaartee nan deebi'ee watte Iraanis bakka san teessee hin eegdu jechuudha. Israa'el daboo yaammachuudhaan amanti. Ameerikaa harka mirgaatti qabattee biyyoota Awurooppaa harka mirgaatti qabattee biyyoota cunqurfamoo musliimaa kanarratti dhiibbaa gochuu barbaaddi jechuudha. Lafa isaanii weeraruu barbaaddi. Wanta isheen Libaanos keessatti gochaa jirtu, wanti isheen Gaaza irratti raawwatte ammas raawwachaa jirtu ifa jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti biyyoonni Awurooppaa ishee waliin dhaabbachuu hin danda'an, Ameerikaan illee dhimma kana keessa seenuu hin barbaaddu. Sababni isaa Israa'el kisaaraa Ameerikaati jechuudha yeroo kanatti. Waraana kana keessatti gottottee yookaan immoo harkiftee galchitee kisaaraa isaanii qabatanii akka ba'an taasisteerti jechuudha. Isheenis akkasuma kasaartee baate. Waraanni kun osoo dhaabbachuu baate wanta guddaatu taatu. Kanaa ol rakkoo guddaatu uumama ture jechuudha. Addunyaa kana kokkee hudhee kan qabe maal inni dhimma diinagdeeti. Dhimma daballii boba'aati jechuudha. Gaafa san Doonaald Tiraamp akkuma dhaadate san osoo haleellaa san fudhateeti warshaalee boba'aa yookaan immoo warshaalee humna elektirikaa Iraan irratti biyyi Iraan irratti haleellaa taasisa osoo ta'e akkuma dhaadate qaroomina Pershaa osoo lafarraa balleessa ta'e bahi giddu galeessaa kun gatii isaa kaffala ture jechuudha. Sababni isaa sarpiraayisii wayii jira jechuudha. Iraan sarpiraayisii wayii duuba isheetii qabdi turte jechuudha. Wanti ifa ta'e. Sarpiraayisiin tokko maal inni Baabiyel Mandaab cufuu ture. Huutiin guutumaa guututti Baabiyel Mandaab ni cufaa jechuudha. Gaafa Baabiyel Mandaab cufamu maaltu dhufa? Amma isaan boba'ii dabalee diinagdeen nutti dabalee uummanni keenya nu nyaachuuf jedhanii kan sodaatan kana caala gaafa san kana caalaa kokkeen isaanii hudhama uummanni isaanii itti ba'ee isaan nyaata jechuudha. Akka biyya kanaati miti. Akka biyya kana wanti fe'ee yoo dabale uummanni afaan qabatee taa'u kan osoo hin ta'in mirga isaaniitti faayidaa isaaniitti buutataanan dhufanii kokkee qabanii aangoo keetirraa si qaarisiisu jechuudha. Kanaaf gaafa san dooniiwwan naannoo Afrikaa kibbaa jalaan zooranii boba'aa fuudhanii deemu. Kun immoo kisaaraa guddaa fida jechuudha. Kisaaraa guddaa fida Ameerikaa irrattis Awurooppaa irrattis. Kanaaf jecha sarpiraayisii kana hin beeku. Inni biraa immoo humni waraanaa eegdota warraaqsaa yookaan immoo humni waraanaa Iraan mataan isaa sarpiraayisii guddaa qopheessee ture jechuudha.
Iccitii kana nuti beekuu dhiisuu dandeenya. Warri Ameerikaa fi Israa'el garuu iccitii kana ni beeku jechuudha. Gaafa san boba'ii tokkichi baha giddu galeessaa kana keessatti hin argamu. Warshaaleen ibsaa ni barbadaa'u. Warshaaleen qulqulleessituu bishaan soogiddarraa kan qulqulleessu jechuudha. Dhaabbata gurguddaa jira biyyoota baha giddu galeessaa kana keessa jechuudha. Akkuma isinis beektan biyyoonni baha giddu galeessaa kuni bishaan qulqulluun qabanii bishaan soogiddarraa qulqulleessaniiti jechuudha kan fayyadamanii. Gaafa san kuni hundi ni barbada jechuudha. Mootonni baha giddu galeessaa yookaan immoo kan biyyoota Arabaa akkatti quufanii humna Ameerikaa bitatanii dachee isaaniitirra dhaabanii Iraan nuu waraana jedhanii baasii mataa isaaniitiin uummata tokko irratti yookaan immoo biyya tokko irratti weerara akka taasisu kan taasisan gatii kaffalu ture jechuudha. Uummanni irratti ba'ee isaan nyaata ture jechuudha. Quufanii waan barbaadan kan godhan uummanni irratti ba'ee isaan nyaata ture jechuudha. Kanarraa waaqumatti isaan oolche. Iraan wanta kana taasisuu dandeesse jechuudha. Qabxiilee Ameerikaan qabxii 15 karaa Paakistaaniin ergite kukkutanii gatanii. Yoo waraana filachuu barbaadde waraana filadhu. Waraana dhaabuu yoo barbaadde qabxii kana fudhadhu qabxii 10. Fudhadhu mallatteessi waraana sirraa dhaabna nurraa dhaabi. Fudhattu taanaan koottu balleessi qaroominas balleessi. Humna ibsaa keenyas barbadeessi. Nuti garuu deebisnee hojjennaa. Yakki kee bara baraan ta'a. Nutis gatii ati kaffaluu qabdu si kaffalchiisna jedhanii jechuudha kan jala dhaabbatan. Kanaaf jecha Tiraamp guyyaa dhumaa kennee sa'aatii dhumaa kennee waliigalteen kun sa'aatii nani murteessee jalatti goolabameera jechuudhaaf uummata isaa gowwoomsuudhaaf waan godhu dhabnaan teebilii irraa waan homa fixannaan waraana itti fufuudhaaf hin dandeenye wanti dhufu san caalaa dinagdeen irra uummata boochisuu san caalaa dachaa meeqan dhufaa Baabeel Mandaab ni cufama. Iraan haleellan isheen haleellaa wal fakkaataa baha giddu galeessa irratti raawwattu dinagdee addunyaa guutumaa guutuutti balleessa. Boba'ii irra daandiidhaaf bu'aan kun argamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf jecha minjaala irra homtuun jiru. Minjaala irraa wanti kaasee wal dorgomsiisu waan hin jirreef kallattiidhaan qabxii Iraan qopheesse san kurnan isaa fudhate jechuudha. Kanaaf qabxiilee san immoo sa'aatii inni qopheesse yookaan immoo sa'aatii dhumaa inni teechise san jalatti akka ta'u taasisee ofii isaatiin mallatteessee waraana kana dhaabe jechuudha Doonaald Tiraamp. Kun Iraaniif injifannoo guddaa injifannoo biyyi kamiyyuu biyyi addunyaa kana galmeessuu hin dandeenye biyyoota humna waraanaa qaban biyyoota ciccimoo kana waliin wal jala dhaabbattee guyyoota 40 aarsaa kaffaltee dandeettii ishee agarsiistee waraana kana mo'achuu dandeesse. Kuni gammachuu guddaadha. Kuni baay'ee gammachuu guddaadha Iraaniif. Akkasumas biyyoota musliimaa yookaan immoo namoota musliimaa namoota dhuunfaa musliimota ta'an hundaafuu kun gammachuu guddaa injifannoo guddaadha. Sababni isaa jarri akkatti miti kan yaadan. Jarri olaantummaa yaadu musliimni kun gara siyaasaa akkan dhufne addunyaa akkan to'anne barbaadu jechuudha. Dinagdee isaanii jalaa cabsuu barbaadu jechuudha. Walitti buusuu barbaadu. Waraana siivilii kaasuu barbaadu. Sababni isaa biyyoonni musliimaa kuni osoo waliigaltee qabaatanii osoo humna waraanaa tokko godhanii addunyaan jala dhaabbachuu hin dandeessu. Sababni isaa diinagdeen achi jira. Badhaasa guddaa qabu. Badhaasa uumamaan argatan. Bobaa qabu. Boba isaanii addunyaa guutuudhaaf ta'a jechuudha. Kanaaf Ameerikaan biyyoota kana keessatti waliigalteen akka uumamu hin barbaaddu. Akka waliin diinagdee hojjetan hin barbaaddu. Sababni isaa harka ishee jalatti yoo ta'e malee to'annoo ishee jalatti yoo ta'e malee wanti kun ta'uu hin danda'u jettee amantii jechuudha. Yaa ta'uti wanti tokko ifa ta'eera. Ameerikaan biyyoota musliimaa kana yookaan immoo biyyoota Arabaa kana eeguu akka hin dandeenye diinarraa ittisuu akka hin dandeenye ifa ba'eera jechuudha. Misaayilli Iraan akka barbaadetti dirooniin Iraan akka barbaadetti isaan haleeluu danda'a waan ta'eef wabii ta'uu hin dandeessu Ameerikaan. Ofii isheetifuu waraana ishee eeguu hin dandeenye. Kan isaan eegdu dhiisiti jechuudha. Yeroo kana Iraaq osoo jiraattee Iraaq irratti waraana banuu osoo baatanii Iraaq biyya guddoo dandeettii waraanaatiin
diinagdeedhaan addunyaa kana bulchitu taate turte jechuudha. Kan akkatti caccabdee gareewwan adda addaa wal qoodanii biyyi sun seenaa ishee keessatti caccabdee kan hafte sababa Ameerikaa fi sababa biyyoota Awurooppaa kanaan. Kanaafuu waraana quufanii keessaa ba'an kanatti deebi'anii Iraan irratti haleellaa banu jedhee hin yaadan. Yaa ta'uutii Israa'el humna waraanaa jalaa caccabe suuphuuf akkasuma immoo alaa galchuuf bitachuuf wantoota adda addaa sirreeffachuudhaaf yoo ta'een alatti deebitee kophaa ishee Iraan irratti waraana banuu hin dandeessu. Yoo bantes gatii kaffaltee gatii ishee argattee gara qe'ee ishee galti jechuudha. Waraana kana keessatti Huutiin misaayila yeroo irratti roobsu Israa'el akkanumatti mataa huqqattee jala dabraa turte jechuudha. Huutiidhaaf deebiin deebisne ani akkan odeeffannoo jala deemee funaanaa ture keessatti hin agarre. Miidiyaaleen biraa gabaasuu danda'u. Ani garuu gabaasa Israa'el Huutiidhaaf deebii kennite jedhu hin argine jechuudha gara kiyya. Sababni isaa rakkootu dhufa. Huutii irratti yoo waraana banan Huutiin Baabi'eel mandaaf cufa jechuudha. Kanaafuu kun immoo sodaa Ameerikaa guddaa waan ta'eef Israa'el wanta kana gochuu hin dandeenye. Akeekkachiisa iyyuu hin kennine Huutiidhaaf jechuudha. Callistee jala dabarte. Osuma rukutamtu tole bakka tole jettee jala dabarte jechuudha. Kuni baay'ee dhugumatti wanta nama ajaa'ibuudha. Taatee waraana kanaa diraamadha. Wanta hin eegamnetu ta'e jechuudha. Namoonni tokko tokko jalqaba waraana kanaati irratti Iraan yeroo hoogganaa waraanaa yookaan immoo hoogganaa olaanaan biyyattii Alii Kaaminii jalaadduu yeroo hooggantoonni waraanaa bakka tokkotti dhumasan biyyi tuni dadhabduudha afaanumaan iyyaa turteedhanii namoonni cabsan jiru jechuudha. Miiran. Garuu akkas hin turre jechuudha. Dhimmichi isaa akkas hin turre biyyattiin dandeettii waraanaa guddaa qabdi. Dandeettii obsaa guddaa qabdi. Ammas taanaan waraana kana guyyaa 14 yeroo bitatanii waliigaltee kana cabsanii dhufu taanaan Iraan wanti duubatti deebituuf wanti sodaattuuf homtuu hin jiru jechuudha. Sodaa homaatu hin qabdu jechuudha. Iraan waraana kana itti fufuudhaaf waggoota 30 oliif itti qophoofte jechuudha. Waraanni kun akka dhufu eegdee itti qophoofte jechuudha. Kanaafuu wanta fuulduratti ta'u immoo walumaan kan ilaallu ta'a. Har'aaf kan qabanne kanuma odeeffannoowwan biraas qabannee walitti deebinaa galatooma ulfaadhaa bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan.